Poolisiin du'a Qananii Addunyaa irratti jecha ragaalee namoota dabalataa 15 fudhachuu mana murtiitti hime. Dhimma du'a shamarree Qananii Addunyaa ilaalaa kan jiru mana murtii federaalaa jalqabaa Ramaddii Araadaati. Dhaddachi yeroo tokkoffaa ganama har'aa galmee ilaaleera. Kutaan dhaddacha galmichaa keessatti ilaalames abbaa seeraa dhaddachaatiin osoo hin bahin dura ture. Maatii fi hiriyoota miidhamtuu fi weellisichaa akkasumas miidiyaalee fi hirmaattota biroo kan guutame ture. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame kaadhimaashee weellisaa Andu'aalam Gosaa abukaatoo isaa waliin mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisii Finfinnee hujiilee guyyoota beellamaa darban keessatti hojjetee abbaa seeraatiif kan ibse yommuu ta'u, yeroo beellamaaf kenname keessatti jecha ragaalee namoota 15 dabalataan walitti qabu himeera. Waliigalattis lakkoofsi ragaalee namoota jecha irraa fuudhee 28 ta'uu poolisiin mana murtii beeksiseera. Gama biraatiin ammoo dhaabbileen fayyaa miidhamtuun kanaan dura itti yaalamaa turte ragaalee sanadaa walitti qabuu himuudhaan ragaalee kanneen irratti jecha xiinxalaa ogeeyyii fayyaa walitti qabuuf akkasumas ragaalee sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabuuf guyyoonni beellamaa dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Kanaan malees bu'aan qorannoo afaa lafaa akkasumas bilbila miidhamtuu fi shakkamaa irraa taasifamu waan hin qaqqabneef bu'aan qorannoo kanneenii hanga argatutti guyyoonni dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Abukaatoon yaada poolisii morme. Abukaatoon weellisaa Andu'aalam Gosaa poolisiin sababoota kanaan dura beellamaa yeroo itti gaafateef ammallee guyyoota dabalataa gaafachaa jira jechuun iyyate. Kana malees qorannoon reeffaa taasifame miidhamtuun osoo lubbuun jirtu gamoorraa kuftee du'uu ishee agarsiisa malee ajjeefamtee gamoorraa darbamuu ishee wanti agarsiisu hin jiru jechuun sababni maamilli isaa hidhaa taa'ee itti qoratamu akka hin jirre dubbate. Barreeffamni yaadannoo guyyuu miidhamtuun barreessitee argamu kan himan abukaatoo weellisaa Andu'aalam Gosaa miidhamtuun lubbuu ishee balleessuuf akka jettu ergaa maatii weellisichaa fi akkasumas hiriyoota ishee barreessiteen himteerti jedheen. Dabalataan maamilli isaa mirga wabii eeggamee fi yoo bahe ragaalee dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessa jiran balleessuuf dandeettii waan hin qabneef mirga wabii akka eeggamuuf gaafataniiru. Gama biraatiin namootaa fi miidiyaalee oduu sobaa tamsaasan jedhanii kan komatan abukaatoon shakkamaa qaamoleen kunneen wanta dhaddacharratti hin dubbatamne gabaasaniiru jedhe. Kunis odeeffannoo weellisichi mirga wabii eeggamee fi konsartii muuziqaa yoo dhiyeessuuf jedhu akka ta'e himaniiru. Manni murtichaas odeeffannoon kun falmii dhaddacharratti kan hin dubbatamne ta'uu akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Manni murtichaa gama isaaniitiin miidiyaalee falmii bitaa fi mirgaa bifa madaalawaa ta'een gabaasuun alatti odeeffannoowwan sobaa fi madaalawaa hin taane tamsaasurraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Dhumarrattis manni murtii gaafii beellamaa yeroo poolisiin gaafateef fi falmii abukaatoo qorachuun ajaja kennuuf kibxata boruu bitootessa 30 bara 2017tti beellama qabateera.
Hayyee kabajamoo fi dhaggeeffattoota kiyyaa waa'een du'a Qananii Addunyaatii fi hidhamuu weellisaa keenya Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa manni murtii gabaasa kanaadha kan gabaafame. Ammallee wanti bahaaru hin jiru waan ta'eef ammallee beellamaan adda deemanii garuu mirga wabii kan eegamuuf boru ganama sa'aatii 3tti yoo garanaa garas ilaalamee kan murtaa'u jechuudha. Wabiidhaan bahee fi hin baaneenis kan beekamu boruu jechuudha. Yoo Rabbi jedhe. Na hin bahalle jedhee yaada inshallah yoo Rabbi jedhe kana fakkaata. Ammas guyyaan beellamaa kan biraa poolisiin ammas waan barbaaduuf yaani manni yaalaa duraan itti yaalamaa turte kan jedhame. Yani isarraa ragaalee garagaraa funaannatuuf waan barbaaduuf jechuudha poolisiin. Kanaafuu ammas yeroo dabalataa barbaada jechuudha. Kana fakkaataa Rabbiin obboleessa keenya Andu'aalam Gosaas Rabbiin cinqii kana keessaa haa baasuuni. Inshallah yoo harki isaa qulqulluu ta'e hin baha. Yoo harki isaa qulqulluu ta'e inshallah hin baha jedhee yaada. Rabbi immoo isa haa baasuun. Dhugaa obboleettii isheen Qananiis Rabbi lafa hin balleessin. Dhugaa hedduu garaa nama nyaatan isaan lachuu jechuudha. Dhugaa jara lachuutu hin balleessin jedha waan biraa hin jedhu. Isaan lachuu tokko isheenis duutee baddee innis mana hidhaa taa'ee kaayoo isaa kan dura jalqabe galmaan gahuu dhabaa otuu hin ta'in dhugaa hoo haqa qabaate yoo dhugaa qabaate dhugaa isaa isa haa baasu malee murtee sobaa akka irratti hin murtoofne ragaan sobaati akka hidhame qofa du'aayii godhaa fi ayaanii yoo dhugaadhaan ta'e jechuudha. Yoo dhugaadhaan inni harki isaa keessa hin jiraanne harki isaa qulqullummaa qabaate waan ta'u ta'e Rabbi achi isa haa baasu waan biraa hin jennu. Rabbi immoo akka dhugaadhaan jara lachuufuu murtaa'u. Isiin duutee badde inni lubbuun jira. Isiifis dhugaa isii akka murtaa'u isaafis dhugaa isaa akka murtaa'u Rabbi isaan haa gargaaru waan biraa wanta jennu takka hin qabnu. Rabbi isaan haa gargaaru dhugaa Rabbi. Obboleessa keenyallee Rabbi isa gargaaree mana hidhaa sanii mana dukkanaa sanii Rabbi isa haa baasu jenna malee kaayoo namaa fi galma namni ga'u hedduu wanti tokko wanti nama sakaaluu jira jechuudha. Sakaallaa kana keessaa immoo isa haa baasu Rabbiin waan biraa waan jennu takka hin qabnu. Dhugaa harka Rabbii jirti harka namaa hin jirtu jechuudha. Inni dhamtas Rabbi yoo jedhee Rabbiillee lubbuu ishees harka isaatitti baasee jiraate wanti kun godhamtu akka hin jiru jechuudha dhugaadha waan ta'eef. Hoommoo dubbiin kun soba ta'ee akkuma amma jedhamaaru inni harki isaa keessa hin jiru ta'e Rabbi isa haa baasu waan biraa hin jennu jechuudha dhugaa Rabbi. Viidiyoon kiyyadhaa kana fakkaata. Wanti haaraan yoo jiraate hojii jajjabinaa turtii gaarii isin haa ta'u.